Abdii fi minyoot walii galanii haasaa garagaraati gaaddisee bira halkan teettee minyoot dubbii intala obboleetii gaafa dura isiniin jedhu obboleetti walii galtee minyoot haasaa garagara haasa'u gaaddisee sammuu isii tuquuf yookiin immoo waan hin taane irraan ga'uuf gaaddisee balleessee gaaddisee akkana godhe jechuuf abdii obboleetti minyoot jedhanii nama sadi ta'anii gaaddisee irratti waan addaa hojjetaa jiran jechuudha. Abdiin hojii akkana hojjetu ta'e dogongora guddaa akka qabu. Andurallee isiniin jedhee jira. Intala Amaaraa bareedduu takkarra intala Oromoo maraattuu sammuu fayyaa hin qabne akka fuudhu jedhee asii durallee dubbadee jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kun jirtu naga keessanii fayyaa keessanii anillee alhamdulillah galata rabbii naga jira alhamdulillah jirra kunu har'allee as keenya jirra warroonni maatiin ta'e maatiin nutaa warroonni haga maatiitiin nu jajjabeessitanii laayikiin nu godhaa jirtan hedduu takka isin galatooffanna baay'ina galatoomaan isiniin jechuu barbaada sababni isaallee dhugaana jabeessaa jirtanii subscribe naa gochaa jirtanii akkasitti bu'aa isiniin jedha baay'ee tokko isin galatoofadha baay'ee tokko isin kabaja waan takka qofa isinii dhaamu barbaada ijoollee keenyarra nama tokkorraa gaafa waa dubbate namni suni beekamtii argachaa deema waan ta'eef wanni isamiin wanni hir'isu hin jiru isaa dabalaa jira jechuudha akkasitti badhaa warroonni abdirra maa dubbataa waa'ee gaaddisee maa dubbata mitanii miidhan dursaa namni tokko gaafa nama tokkorraa dubbatu namni sun beekamtii argachaa deema sanii galee akkasitti. Nullee oduu nurraa dubbatanii disnuu jedha jechuudha maaliif yuutuubiin sunillee maatii namni sun guddachaa deema waan ta'eef akkasitti hubadhaa uummata. Isin jechuun barbaada hamma gara haasaa kiyyaatiitti yeroo turetti namni kenna abdiin dhugumatti jechuudha dhugumatti akka sammuun isaa likkiin jirre hubadhee jira jechuudha. Isin intala tana waan hin taane irratti raawwachuuf deeman jechuudha. Maaliif isiniin jedhe? Uummanni kun badaadha gaafa isin jedhutti badaa akirarraati. Dhalaan Amaaraa badduu akirarraati. Qabadha. Biyyuma keenya keessattuu dhalaan Amaaraa dhugaa dubbachuuf namni beeku malee Oromoo ciccimaa qabatti. Mataa qabatti. Maaliif qaruu ta'e jechuudha. Isin galee dhiirri kennamuutu isaan jala badu. Mee warroota aangoo qaban warroonni dhala Amaaraaf jala hin qabne hin jira. An siyaasaa fi miti dubbii jirtu dhugaa himaa jira malee. Intalli tun immoo obboleettiidhaan walii galtee abdiin immoo hiriyaa isiiti jedha malee minyootii fi intalli gaafa abdii dura dhuftee obboleeyyan turte. Yookaan abdeettan deemate duuba qoradha. Obboleeyyanni miti jedha minyootii fi intalli eengadda abdii bira dhufte. Minyooti immoo bootaa itti buutuu dhabne bootaa itti buutuu hin qabdi. Abdiin immoo fira fakkaatti allaatti simbira nyaattee sana jechuudha. Maaliif fira gaaddisee itti fakkeesseetiin akka nama isii yaadee ta'e hamtuu isii godhee harka baasu isiif akka isiin harka baaftu isii badduu isii argee isii dhalaasan minyoota ol galfatee gaadde wallaahi isii warri koomantee jechuudha. Dhugumatti keessatti dubbii qaqqabaa laala. Ijoollee keenya ciccimaa fudhachaa jiru dhala Amaaraatti. Tunillee amma jechuudha gaaddisee badduu gooteetiin dhuguma odoo sitaatellee ni aarta. Odoo sitaatellee bakka san odoo ati mana keessa jirtu dhalaa biraa gaafa sirratti fide wallaahi ni aarta. Fakkeenyaaf abbaan manaa kee yookiin hiriyaan kee ka jaalatu tokko gaafa dhalaa biraa sirratti fide ati maal taata? Ati namaa miti jechuudha yoo hin dubbate. Dubartiin takka abbaa manaa isii yoo seeraan hin qabatin dhiirri maal goote dubartii biraa irratti fiddee fuuti. Akkamitti isii deeggaruu didde akkamitti minyoota deeggarisan ani duraan gaaddiseen wanni isii lolee fi waan biraati dhimma bira jechuun akkamitti qalbii dhabdee akkamitti amalaan nama kana qabachuu diddee akkamitti jaalalaan nama kana qabachuu diddeedha malee dhugaa gaaddisee keessa gadi bu'aa laala eessa deemaa jira dubbiin abdii fi minyooti garamitti deemaa jira himmootu akka abdiin isii amanu beeytetiniini gaaddisee bira ta'etti hamtuu gaaddisee godhu maaliif obboleetti taasofte. Ila jarana wanni tokko ta'eeyyuu wanni suni dubartiin akka gaafa mala sitti dhooftu gara hedduu malatte jechuudha. Si miraarsiti si biratti akkam isiin akkanaatti yookiin immoo amantalli ta'uu minyootiin tun abdiin na jaalataa isiin jaalatutti miira hamaa keessa galchite. Mucattiin tun immoo illee kooftuudha beekaa. Wallaahi illee kooftuudha. Maaliif namnuyyuu nama akkanaati. Isin galee garuu wanni isiin dhabde takka nama mala isii dhabu. Nama mala isii dhabu nama isii gorsu nama karaa irratti deebisee mucaa kana qabadhu jedhuun abdii ofitti birbinyisiiftee jettee malee gaaddisee nama jabduudha nama gaariidha. Otoo minyootiin dhufin duratti gaaddisee waan badaa hojjettee beekti abadan hin beektu. Nuti haga yoomii nama namaa jala deemna
haga yoomii bakka dhalaa biraa jala bakka amma kun intalli kun saba biraati jechuudha. Abdiinuu guutumatti afaan isheetu hin beeku. Yaada Amaariffa yaani malee amma dubbisuun beeku ta'a. Akkuma nu'itti burhuu akkamitti gaafa intala tana fuudhee intala tana hojii jiraate ani isiniin jedhee jira. Ani isiniin jedhee jira obboleeyyee. Isiniin maal jedhee? Maal isiniin jedhee? Intalli qaruuteedha. Intalli ni seenti abdii gara intalli seentu isiniin jedhee jira. Garuu inni fuudhu inshallah rabbuu isin fuusisin. Inshallah rabbuu isin fuusisin jedha. Maaliif isaan lachinuu garuu kiristaana beektu. Garuu mootuyyuu waan dubbachuudhaaf amma yoo isinii kaasa. Mucaa Toofiq jaalatti. Inni suni isheen suni oduu ilma qabdu mucaan sun Oromoodha isin Amaaraadha. Isin hagalu. Garuu mucattiin inni fuudhee Gondar sun baay'ee miskiina jechuudha. Zarnetii isa jedhamu san of keessaa qabdu. Uffata aadaa kabituun uffata mana isii keessattu meeshaa aadaa Oromootu jira. Mana mucattii san keessatti. Intalli inni ilma irraa argatee dubbiin amma balaa guddaa taatee mucattiin sun yoo Soofii namni hin beeknu jiru Toofiq namni hin beeknu jiru mucaa Wallooti ilma Oromooti afaan Amaariffaan hojjeta. Afaan Amaariffaatiin yuutuubiyoon hojjetanii fi isaanii beerbeeressa wajjin maal jedhan sun afaan Amaariffaan illee beeku namoonni hedduun irra guddina fakkeenyaaf Silxee, Sumaalee, Silxee, Guraagee, Maalii miti irra guddina afaan Amaariffaa dubbatu miti. Sababa kana namoota hedduutu isaan hordofa jechuudha. Amma yuutuubiin isaa kutee jira jechuudha gara 200 gale. Maaliif kanaaf hojjetan? Orominnetii jibbanii odoo hin taane kan isaan hordofu namoota garagaraati. Nuti warra afaan Oromiffaatiin hojjennu warra afaan Oromoo qofatu si hordofu. Isaan immootuyyuu namoota garagaraatu isaan hordofu. Namoonni garagaraa kun warra afaan Amaariffaa haasa'an. Isinii haa galu. Intalli suni maal gooti gurbaan kun bakka isii yoo jedhu sammuun bakka dhimma maraasa jechuudha. Isii malee dhaabatu. Namni niitii ofii manatti gatee ji'a 5 guutuu niitii dhiirsa qabdu bireen taa'a. Hiitaa takka qabaana. Lammaffaa walitti deebi'an Ramadaan walitti deebi'anii Ramadaanni ba'ee 7 moo akkas bulii 15 ammallee intala san biratti deebi'ee Idmilaadii isii fi akabbaree fi deebi'ee harkarratti maqaa isii barreeffatee hojjisiifatee jechuudha. Isa waan forjii deemuun taane isa asilii hojjisiifatee intalli lammaffaa deebitee Soofiin harkaa baddee jechuudha. Kuni baay'inni dhalaan Amaaraa hamtuudha gaafa nuti jennu isin immootuyyuu waan biraa barreessitan isin immoo nama arrabsitan jechuudha. Isum san jalaa deema namni arrabsan jira. Maaliif akkas gooti intalatti sun gurbaa san saabdee jirti jechuudha. Yookiin immoo maagineettis jedhu yookiin immoo dawaa isa jedhamuun beekamu waan namaa jechuudha. Isin garuu dhiirsa qabdi beekaa intalli sun. Dhiirsa qabdi ilma tokko qabdi. Ilmi sun amma shakkamaa jira. Ilmi sun adaadan Soofii jechuudha. Ilmi ka isaati deessisee jira. Erga deessisee ka'ee ati maal goota? Mi wanni tasa jaalachuu maalinni? Wanni tasa jaalattu maalinni? Soofiin immoo yuutuubiin isii hamma yeroo gabaabdutti lixee jira jechuudha. Jarna dhalaa Amaaraa manna mucattii san amma akkasitti dararaa jirti jechuudha. Maaliif dararaa jirti? Odoo dhiirsa qabdu dhiira biraa hojii jiraatti. Odoo dhiirsa qabdu ilma biraa dhiira biraatirraa argatte jechuudha. Amma isuma dhugaa isuma gad dhaabbata. Namni hunduu murteessitti murteessi ilmi sun ka isaa ta'udha. Maatiin Soofillee ilmi sun ka isaa ta'udha. Nuti abdiin dhalaa Amaaraa fuudhuu mannaa maraattuu gaaddisiitanii fuudhee nuti tola jechuudha. Hin gammanna. Maaliif ilma gaarii irraa nuudhaatti dhiyye. Isin tun immoo burgaafadha itti dabalamtillee gurbaa kana gara sarkifti. Ilma isiisan gara maatii isiisan barsiifti. Malakka hiree kan barsiifne beektu namni gara ofii hawaadata. Kana beekuu qabdan. Odoo nama darramsiin irratti waa hubachuu qabdan. Otoo namaa waan jedhin irratti dubbiin kun eessa deemaa? Miidiyaa garagaraa hordofaa. Namni yoo namarraa dubbate nama san badaadhaan jedhinaan nama saniif immoo kabaja guddaan jechuudha. Siigalee anama fakkeenyaaf yoo nama tokkorraa dubbadhe nama saniif guddina bakka namni sun beekamtii guddaa argata. Jarana zim jettanii akkanumatti waan hin taane barreessina. Uummata isinillee fayyadu jechuudha. Isaaf immoo faayidaa guddaa qabaasin jechuu barbaada. Viidiyoo isaa kutee yoo gadhiise sirriidha. Viidiyoo isaa sanarratti isin dhiisatii seerri yuutuubitu nama adaba. Garuu mootuyyuu isin akka namni nama san miidhuufi faayidaa akka ta'e wallaattan akka nama san namni miidhuufi garuu haa ta'u guddina argata nama saniifi isiniin jechuu barbaada.
Kanaaf hordoftoota kee namoonni na jaalatan namoonni na kabajan hin beeka akkana hubattanitti garuu mootuu namni gaafa of ta'ee biyya ofiitti galee waa hunda hojjetetti wanni nama irraa dubbatu jiru wanni mataa isaa wantoota hojjetan hedduutu jira. Fakkeenya mana namaa keessatti amma fakkeenya ijoolleen tiktookara hojjetu kuni viidiyoo tiktookii kottee gadhiiftu kuni dhugumaan jechuudha jaalatanii miti hubadhaa namaaf hubadhaa jaalatanii utoo hin taane isaan rakkoo irraa hojjetu dhabaniitiin viidiyoo tiktookii isin kutanii gadhiisan akkasitti beeka. Namni tokko alhamdulillah nama gara tokkotti alhamdulillah cinqaa akkamiin gabbalaa akkamiin waan kana sirreeffadhe isinitti fakkaata. Harka kiyyatti deeffadhee dalaguu hin dalagas yookiin immoo sibiraa galaadha. Bakka hin dalaga. Sa'aatii boqonnaa hirriba kiyyaa anatu guba. Sa'aatiin hojii keetii lafa jira. Sa'aatiin hojii isii fakkeenya mana kana keessa sa'aatiin hojii isii ani bilbila achi ofu asin ofu hin jiru. Sa'aatii hojii isiitti fayyadamu sa'aatii hirriba kiyyaatti anaaf fayyadama. Dhumatee dubbii bakka. Namni mootu akkasitti sii galee akkasitti sirraa waa dhagu gonkumaa hin jiru. Kan akkasitti naabadhu. Kana isin jechuu barbaada jarana waa hubadhaatiin waa barreessaa. Inshallah Abdillee Rabbiis haa qajeelchuu. Gaaddisallee Rabbiis haa qajeelchuu. Minyootiin immoo Rabbiin mana san keessa dhabama haa godhu. Waan dhabama godheen intala sanachi haa baasu jedha. Uumaa faayidaa Abdillee qabdu faayidaa gaaddisallee qabdu. Isin achi baate taana gaaddisee irraa haadhaan ta'etti jechuudha. Gaaddiseen abdiitu isii fuudha jedheetini jettee maraachaa jirti isin haa galu. Akkas isin jechuu barbaada kabajamtoota kiyya. Inshallah hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.